Kamtan nageenyi kenna waan iddoo isin jirtanitti isin akka isin jecha akaawunti keessan akkuma beekamu dhimmoota haala yeroo irratti qabxiiwwan tokko lama sadii fi akkasumas haala biyyattiin Itoophiyaa keessa jirtuu fi biyyattiin sun garamitti imalaa jirti mooraan qabsoo bilisummaa Oromoodha injifannoowwan nama onnachiisan kan abdii fi hamilee namatti horan kan gartee daranuu dargaggoota Oromoo qeerroo Oromootii fi qabsaa'ota Oromoo gara qabsootti kakaasu qabatamaan nu agarsiisaa jira hojii gaariitti jiran hojii jajjabatti jiran kanaaf hoggantoonni mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo hogganaa jiran sadarkaa olaanaa jiran kan gartee waraana kana qindeessuu keessatti gurmeessuu keessatti waraana ijaaruu keessatti leenjii gahaa olitti isaanii kennuu fi daranuu mooraan qabsoo bilisummaa Oromoodhaa akka jabaatuuf shoora olaanaa yookaan shoora gurguddaa qabsaa'onni taphachaa jiran dhugaa dubbachuudhaaf saba kana biraa uummata kana biraa fi keessattuu dhaloota kana biraa galata guddaa qaban jechuudha. Galata guddaa qabanii galanni isaanii kun immoo yeroo gabaabaa keessatti akka bilisummaadhaan deebi'u abdii guddaa qaba jechuudha. Egaa kaawundi keessan akkuma beektan mooraa qabsoo Oromoo keessatti akkuma galtuun jirtu kumaatamaan immoo kan qabsoo kana lubbuutti horu kan qabsoo kana hamileetti horu kan qabsoo kana gartee tinnisee finiinsee duratti tarkaanfachiisee duratti fullaasisu kumaatamaan jira jechuudha. Akkuma torban darbee isiniif himuuf yaalletti Jal gollichi dengee nama dhuunfaati nama dhuunfaa tokko kreditii qabsoo Oromoo keessatti wareegama kaffalaa turee fi aarsaa qabsoo kana keessatti kaffalaa tureef akkuma galata guddaa qabutti ammoo yeroo inni ammoo mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo jabaachaa jiru kana galee diinatti yookaan alagatti galu karaa carqii isaa godhu karaa dugda lukkuu isaa godhu jennee kabajaan isa geggeessine jechuudha. Nama mooraa qabsoo Oromoo galee qabsoo kana barbaadu jedhee mooraa diinatti yookaan konkolaataa dullatti oofuu yookaan lafa kaaree 500 yookaan immoo kaaree 1000 fi kondomee mana jireenyaa fi baayidaa bu'aa fi xiqqoo wayitiin warroota Oromummaa isaanii jijjiiran dhibbaatamootaan qabna akkuma qabsaa'ota ciccimoo qabsoo kanarratti wareegama qaqqaalii kaffalanii fakkeenyummaa nuuf ta'an gootonni keenya akkuma jirutti tahee jechuudha. Fakkeenyaaf kan akka Ilmoo Qilxuufaa Jaarraafaa kan akka gartee Nadhii Gambadaafaa Waaqoo Guutuufaa kan akka Haajaa Dabsaaddoofaa warroota iccitii waraqaa liqimsee nyaate fi warroota gartee shinnigarratti amantaadhaan gargar hin baanu jedhanii ashaaraa tokkummaa amantaan Oromoon gargar hin bahu Oromummaadhaaf biyyaa baane Oromoo taanee duunaa Islaama Kiristaana sun taane Oromoo taanee waliin duunee waliin awwaalamna jedhanii waadaa walii galanii ashaaraa dhagaa bu'uuraa ilmaan Oromootiif gootota kaahanii taran ciccimoo Oromoon horatee jira. Isaan hortee isaaniiti isaantu gartee dhaloota kanaaf gootummaa onnee cichoomina ejjennoo qabaachuu akka uummanni kunii fi sabni kunii fi dhaloonni kun qabu kan nu godhan isaanii kan gartee har'a Oromoon sadarkaa kanarra gahee biyya mataa ofiif danda'e qabaatee afaan isaatiin aadaa isaaniitiin duudhaa isaatiin akka baratuuf warroonni aarsaa kafalan gootota kumaatamootaan lakkaa'amantu jira jechuudha. Taddasa Birruufaarraa eegaliitii akkuma beeknu jechuudha. Kanaaf akkuma gootonni Oromoo jiranitti galtuunis kumaatamaa jiran yeroo akkuma isinii himetti jaal gollichi dengee nama tokko yeroo inni diinatti galu ammoo qeerroon Oromoodhaa kumaatamaan itti dabalama daranuu mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo jabeessaa jaaraa onnachiisaa hamilee toraa har'a torbaan tokko osoo hin turin odoon bulin waraanni bilisummaa Oromoo hagam takka akka onnee uummata Oromoo keessa seenaa fi mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti miseensota horachaa gootota oomishaa faabrikeet gochaa waraanni har'a waraanni bilisummaa Oromoo olaan Oromoo Liberation Army eebbisiise kun kumaandoo Abiyyi Ahmad Republican Guard inni jedhee warra koffiyyaa diddiimaa katee agartanii Abiyyi cinaa deeman biyya Kooriyaa yookaan biyya Faransaa Ingiliz yookaan biyya Awurooppaa fidee leenjisee osoo hin ta'in kan gartee hoggansa ciccimoodhaan hoggansa murannoo qaban hoggansoota tarsiimoo fi imaammata qabsoo kana dhaloota kana wajjii fi bifa ammayyaawaa ta'e bifa modernized bifa gartee siyaasa ammayyaawaatiin waraana kana ijaaranii waraana kana gartee bifa sabni kun abdii fi hamilee isarra kaa'atutti tinnisanii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti waraana gahaa kumaandoo gahaa humna furgaatu qeerroo jajjabe ciccimtu oomishaa jiran. Biyya mootummaan afaan qawweetiin sitti haasa'u keessatti afaan inni haasa'uun afaan san mootummaa saniin dubbista jechuudha balbala quqqute. Karaa nagaatiin qeerroo qabsaa'ee wareegama guddaa kafalee jijjiirama kana hin jedhamne biyya sanarratti kafale.
jaarmeen OPDO inni jedhamu sun yookaan mootummaa Abiyyi jedhamu wareegama inni kafale. Hidhaan jarri hidhaman kufaatiin jarri kufan namni keessaa du'e wareegama jiru hoomu xabaa tokkicha taate malee isa saniifuu kabajan qaban jarri. Isa saniifuu kabajan qaban. Kanaaf har'arra dhaabbannee jaalgollichi dheengee qabsoo mooraa bilisummaa Oromoo galee har'a akka haaraatti bara 1991 irraa kaasee qabsoo waraana bilisummaa Oromoo keessatti walajjeesuun maarree wal godhuun kijiba holola miidiyaa Habashaa miidiyaa OBN fi miidiyaalee garaagaraa irra deemee inni haasa'u BBC irra inni deemee haasa'u hundi keenya dhageenye jirra. Waggoota meeqaaf jaarmaa kana keessa ture har'a faayidaa fi bu'aa fi dantaa xixiqqoodhaaf jedhee yeroo galu garuu maqa balleessii propagaandaa bu'aa hin qabne haasa'ee jaalgollichi dheengee yaamicha waraana bilisummaa Oromoo isinii goonati karaa nagaatiin goottaa gala watasiin jettu ammoo waan nama kofalchiisu. Namni qabsaa'u aangoodhaaf miti. Aangoodhaan si kaasanii gooti galte har'a ammoo ka PhD qabu ka digirii qabu doktorri qabsoo kanatti makamaa jiru. Ka maastarsii meeqa yuunivarsiitii meeqa keessaa bahe ka barate ka dandeettii si caala qabu ka gartee ga'umsa hooggansaa haa ta'uuti liidarshiippii garaagaraa ka itti baratee muuxannoo qabu dandeettii qabu meeqatu qabsoo kana makamaa jira. Aangoo fi miti kacha dhaqeetti makame kaayoodhaaf makame kaayoon inni makameef Oromoon abbaa lafaa abbaa biyyaa ta'e ofiin of bulchee hiree mataa ofii ofiin murteeffachuu qaba. Oromoon ilma isaatiin buluu qaba. Oromoon qabeenya isaa kan uumamaatii fi kan lafa gubbaatiif kan waaqni kenneef irratti abbaa ta'ee fayyadamuu qaba. Oromoos maqaa siyaasaatiin ajjeefamuu qeerraa buqqifamuu doorsiifamuu hin qabu ka jedhuun kaayoo san qabatanii manaa ba'an. Kaayoo sun ammoo kaayoo hegeree Oromiyaadha. Ilmaan isaanii akka gartee dhala Oromoo tokkotti qe'ee isaanii irratti abbaa lafaa abbaa biyyaa abbaa qe'eetanii ofiin of bulchanii dimokiraasii fi bilisan akka ilmi namaa jiraatu tokkotti akka jiraataniif kaayoof jedhee manaa bahe. Ka kaayoof jedhee manaa bahe sun kaayoo san itti amanee bahe. Kaayoo aangootiif manaa hin baane jechuudha. Aangoorraa si kaasanii aangoorraa na ari'an jettee mooraa diinatti galuu osoo hin taane pilaan B yoo si dhiiban ookee dhiibamtee baatanii pilaan B soqotta jechuudha. Mooraa diinatti galuu osoo hin taane daranuu jabaattee hojiidhaan agarsiiftee isaan caaltee argamuudha malee harka kennattee mooraa diinatti galuu jechuun gantummaadha sun. Gantoonni akkasitti qabsoo bilisummaa Oromoo galan kumaatamaan jiran jechuudha. Warri har'a muummicha ministeeraa marsee jiru. Leencoo Lataa fa'aa irraa eegalee, Leencoo Baatii fa'aa irraa eegalee, Gallaasaa Dilboo fa'aa irraa eegaleeti, Diimaa Nagoo fa'aa irraa eegaleeti. Warroonni har'a Kamaal Galchuu fa'aa dabaladha. Ammallee asiin ammoo warroota maqaa daasporaatiin biyya alaa kanarraa galee hundi isaa aangoo fillee miti aangoon argatanii lafuma xixiqqoo takka bocolachuuf waa maallaqa xixiqqoo bocolatanii qabeenya uummataa saamuudhaaf biyya gala waan biraa tokko hin jiru. Wanni biraa tokko wanni isaan qabsoo Abiyyi kanaa fi qabsoo biltsiginnaa qabsoo nafxanyaa qabsoo diinatti amananii galaniif tokkollee hin jiru. Hin beekan takkaan bareechanii beekan. Kanaaf har'a ammoo yeroo ati mooraa qabsoo Oromoo laaffisuudhaaf yaaltutti yeroo ati mooraa qabsoo bilisummaa uummata Oromoodhaa diiguudhaaf bittinneessuudhaaf uummanni akka abdii irraa kutatu gochuudhaaf diinatti galtee miidiyaa diinaa gubbaa teettee ati bookkistu waraanni bilisummaa Oromoo hoggansa ga'umsa qabu hoggansa ciccimoo si caala dandeettii qabaniin har'a kumaatamaan bifa ammayyaawaa ta'een bifa nu dhaloota keenya kana keessatti agarreen beeynan bifa injifannoo gurguddaa argamsiisuu danda'uun bifa nama onnachiisuun waan mul'ata qabu tokko har'a hojiidhaan qabatamaan nu garsiisanii jiran. Hoggansoota akkanaa kanaaf yoo aangoorraa si kaasanii obboleessi kee akkanatti dandeettii qabu ka waraana ijaaruu keessatti haa ta'uuti leenjii kaa kennuu keessatti haa ta'uuti dippiloomaasii garaagaraa uumuudhaan waraana kana ijaaruu tinnisuu mooraa qabsoo Oromoo kana jabeessuu keessatti hamilee toruu keessatti xiinsammuu isaanii kana amansiisuudhaan waraanni daranuu humna akka godhatuu fi akka onnatee daranuu falmaa kana geggeessuu fi qabsoo bilisummaa Oromoo kana high speed godhe yeroo gabaabaa keessatti akka xumuratti godhuuf kabaratee ji'a takka yuunivarsiitii irraa bahee irra dhufe qabsoo san kaayoo sanitti amane ati waggaa 20 keessa teette caala jijjiirama fiduu waan danda'in jalaa godhuu qabda. Obboleessa keeti inni ijaaraa hin danda'a jala deemtee qorattee laaltee gamaggamtee haalli itti deemu kaayoon isa bifa kamii siistama kamii waraana kana ijaara siistama kamii qabsoo kana saffisiisuu danda'a namni kun jettee qorattee laaltee obboleessa keeti jalaa gorte jechuudha. Aangoorra na kaasanii miti
yoo mara dadhabde mari'achiisaa isaa taata. Muuxannoo qabduudhatillee muuxannoo inni hin qabne kaati qabdu jira. Dandeettii inni hin qabne kaati qabdu jira. Dandeettii fi muuxannoo nati qabdu sunis mooraa qabsoo kana ni jabeessa malee laffisu jechuudha. Odoo ka qalbii qabaatan taatanii odoo ka barnoo ka waa hubattan taatanii saba kanaaf Oromummaaf Oromiyaa fi sabboontota kitiliyoonaan isin biraa wareegaman san dhiiga isaanii fi lafee isaanii irra dhaabbattanii har'a mooraa diinatti galuu osoo hin taane warrootuma kaayoo kanatti amananii har'a manaa bahanii falmaa geggeessaa jiran kana cinaa dhaabbattanii takka mari'achiisaa ta'u yaadaan deeggaruu hamileen deeggaruu diinagdeen deeggaruu leccalloodhaan waan meeqan isaan cinaa dhaabbachuudha malee mooraa diinatti galuu miti. Lafti amma namni guurate kun wayyaaneen fakkeenya tokko isinii hima. Har'a daasbooraan Oromoo biyya alaatti galee Oromoon baala gizeenoo biyya qabatee jira mootummaan biyya qabatee mootummaa Oromooti jedhanii biyya galan lafa guuratan kun liqii baankii guurataa kun ammoo mootummaarraa guurataa waa bocolachaa jiran hundi isaanii ka miidiyaadhaan lallabaa ta'u ka waa barreessu haa ta'uuti ka jaarmee garaagaraa keessa maqaa sobaatiin ture haa ta'u hundi isaanii mooraa diinatti galanii garaa isaanii guuttachaa jiran. Kan akka amma gishee baan beekanii miti amin juldii amma gishee mana maqaa jaraa yaamnee fixuullee hin dandeenyu. Warra qabsoo keessa turellee daasboora biyya alaa kana galte hundi isaanii tokkuma jechuudha. Wanni isaan qabsoo kanatti siyaasa sirriitti bareechanii beekanii nu caala siyaasa hubatan siyaasa beekan. Garuu kaayoo fi dantaa sabaa dura dantaa isaanii dursanii mooraa diinatti galan. Gaafa mooraa diinatti galan kana mootummaan kun waan waggaa 50 60 dhibba jiraatutti fakkaatee isaanis gaachitti jaartii fudhanii ilmaan horanii manaamu miiliyoonera ta'anii bakka import export manaamu bakka waa'ee dantaa dhuunfaa jaraatii fi kiisa jaraa guuttachuu warra yaadu jechuudha. Amma TPLF warri Tigiree yeroo biyya bulchaa turetti Ihaadig hoteelota meeqa qaban fooqii gurguddaa meeqa horatan qabeenya meeqaatam horatan faabrikaa industirii meeqaatam qaban jeneraaltonni TPLF aktivistoonni jara kaabineef kaadireen jara qabeenya meeqaatam horatan garuu gaafa guyyaan kee jette ammoo hundi isii dhiistee biraa baqatti jechuudha. Hundi isii dhiistee biraa deemti. Warri har'allee qabsoo mooraa bilisummaa Oromoo kana galee saba ummata Oromoo kana gale hundi isii borgatii kafaluuf teetti. Borgatii kafaluuf teetti. Waan dafqa ofiitiin dalagatanii fidan malee wanni qabeenya ummataa qabeenya miskiinaa sobanii ummata gowwoomsanii qabeenya Oromoo saamanii ittiin durooman hin jiraatu. Never ever hin jiraatu. Tana naa qabadhaa. Tana ammoo seenaan illee isaan gaafata maal. Seera jira isaan gaafata jechuudha. Kanaaf har'a jaalgollichi bahe jaalmarroon har'a maa qabsoo tana keessaa hin baane. Maaliif jaalmarroon har'a qabsoo tana keessaa bahe mooraa diinatti hin galle. Naamana wallahi mooraan qabsoo Oromoo daranuu bakka isaa nama kumaataman lakkaamutu bu'a malee qabsoon mooraa Oromoodhaa hin laafattu. Hin bittinnoytullee daranuu jabaachaa injifannoo galmeessaa onnachaa seenaa haaraa galmeessaa waan takkaaleen coolataa afaan hin dalagintu bar dalagamaa jira bar. In 1991 seenaa dhagaa turtaniini warri beektanii jirtan warri waraana keessallee yeroo sun turtan daasbooraa keessa ni jirtan. Nu garuu dhaloota keenyatti seenaa dhageenye malee yeroo sun nu ijoolleedhaan beeynu. Bara ce'umsaa seenaa jedhamu sana. Garuu waraanni bilisummaa Oromoo amma waggoota sadan kana Oromiyaa keessatti ijaarame kun waan cal'isee lafaa ka'amee ijaarame sinitti hin fakkaatin. Wareegamni qaaliin itti kafalame injiinaroota waraana dandeettii qaban goomsa qaban muuxannoo qaban ejjennoo qaban cichoomina qaban kaayoo sabaa kana waardiyyaa bukaattoo ta'anii eegan dantaa saba uummata Oromootiif Oromiyaa tiksuudhaaf wareegama barbaachisuun kafallaa jedhan isaanin ijaaramte. Kun injifannoo guddaadha. Uummanni Oromoo kanaan boonuu qabdan mataa ol qabattanii deemuu qabdan daranuu mooraa kana akkamitti jabeessuu qabna. Akkamitti leccalloodhaan diinagdeedhaan hamileedhaan dargaggoota qeerroo waraana kanatti makamaa jirtu gargaaruu dandeenya. Tinnisuu dandeenya. Waraanni tokko diinagdee barbaada. Fakkeenya waraana ministeerri fakkeenya tokko sinima ministeerri diinagdee Itoophiyaadhaa waraanni Itoophiyaa keessatti hin barbaachisu maa jedhe. Waraanni lolli raayyaan ittisa biyya Itoophiyaa diinagdee biyyatti hiiramshise zeerootti deebise daaraasii godhe IMF illee maallaqa gaafatanii himan
Ministeerichi maal jedhe biyyi tun yoo akkanatti itti fuftu taate diinagdeen isii zeeroo ta'uuf deemti jechuudha. Akka biyyi jedhu daabboo takka takka nyaannee jiraanna malee biyya san keessatti ammootii ta'ee mootummaa ta'ee itti fufuu qaba. Uummanni daabboo kan dhume kaafee daabboo takka takka haga nyaatutti haga jireenyi isaa daaraa ta'utti ammootummaa ta'ee itti fufuu qaba. Yookaan abiyyi mootummaa ta'ee itti fufuu qaba. Warroota jedhan humnoota jedhan gareelee jedhantu biyya tana diigaa jira hin beekan. Addunyaalleen jarrilleen of baran hin beekan. Diinagdeen biyya tokko keessatti barbaachisaadha. Qaama waraanaaf keessattuu biyya Ameerikaa bajata guddaa kan ramadu raayyaa ittisaatiif. Chaayinaan akkas, Raashiyaan faan akkas. Turkii yoo leexan bajata guddaa biyyattii kan kennaniif raayyaa ittisaati waraana jechuudha. Oromoon ammoo waraana kee nama fandii siin godhuu qabdu. Gamtaan Awurooppaa siin godhu, Kanaadaa, Ameerikaa, Awustiraaliyaa siin godhu. Garuu ilmaan kee obboleeyyan kee sii jecha manaa ba'an isaan kana cinaa dhaabbachuudhaan hamileedhaan yaadaan diinagdeedhaan isaan gargaaraa onnachiisaa dantaa saba uummata Oromootiif akka isaan falmanii bilisummaa kana saffisiisanii akkuma karaa nagaan qabsoo yeroo gabaabaa keessa goolaban ammas mootummaa karaa nagaa si cufee dirree siyaasaa si dhiphisee keessaa si dhiibee si darbee gaaratti si galche kana falmattee afaan inni haasa'uun isa dubbistee balbala isaa quqquutee wajjin falmaa kokkee wal qabdee akka bilisummaa Oromoo kana ammas saffisiisu dhaloonni kun cinaa dhaabbachuu qaba. Dhaloonni ammaa kun dirqama lammummaadha, dirqama sabummaadha guddaatu nurra jira. Keessattuu ilmaan Oromoo daasbooraa biyya alaa jirtan kan idil addunyaarra argamtan midilistii biyyoota Arabaa keessa jirtan hundi keessan isa kana cinaa dhaabbachuudha qabdan isiniin jechuu barbaada. Kun injifannoo guddaadha. Kan ittiin boonuu qabdan, mataatti ol qabattanii deemuu qabdan, onnee ittiin dhahachuu qabdan. Kan kana uume hoggansa. Hoggansa akka gollichoo galee galuu osoo hin taane hoggansa dandeettii qabu, kan barnoota qabu. Nuyi qabsoo tana keessa waggaa meeqa ture? Warroota haaraa ji'a 2 ji'a 3 keessatti dhufantu jaraa bakka kennan dhugaa ati waggaa 30 jijjiiramee hin finne ka'uu qabda. Warra jijjiirama fidu warra more education tan barnootan deeggaraman isaanii bakka gadhiisuun dirqama maal taate? Dhugaa qabsooftee sirri goota dur har'aa miti argantuudha. Dur goota turte saba kana wareegama kaffalte aarsaa kaffalte garuu dhaloonni haarawaa barbada ibidda nyaate. Kan dandeettii qabu more degree qabu PhD qabu hoggansa keessatti haa ta'uuti waajaaruu keessatti haa ta'uuti yaalaan haa ta'uuti dipaartimentii kamirraa yoo ta'uuti barnoota baratee jira namni kun. Namni kun faayidaa mallaqallee bu'aa dantaa waa hundaan beeka. Har'a PhD qabatee yuunivarsiitii biyya fedhee keessa osoo barsiisuu danda'u. Har'a san mallaqa sun hunda dunyaa sun hundaa fi waan argatu sun mara dhiisee harka qullaa saba kiyyaa falma yoo jedhe jalaa goruu qabda. Bakka gadhiisuu fi qabda. Dhaloota akkanaa kanatu dhufaa jira. Dhaloota dantaa xixiqqoodhaan dantaa sabaa bu'aa dabarsee kennine jechuudha. Warri har'a mooraa diinatti galan kun yookaan baakgiraawundii isaanii laallu taate dhugaa dubbachuudhaaf irra baay'een isaanii saba kanaaf falmanii jiran. Shira garaagaraatiin laasomamanii akka fadanaa ta'aniiti. Garuu har'a bakki isaan jiranii fi bakki dhugaan jirtu tokko miti. Har'a bakka dhugaan jiran bakka mooraa gantootaa jennee walitti qabnee kennu san jiranii jechuudha. Warri har'a mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo galanii maqaa daasbooraa maqaa adda addaatiin biyya galan jechuudha. Erga akkana jedhee qabxiin kiyya kan lammaffaa kan jechuu barbaadu caffeen mootummaa naannoo Oromiyaa marii guyyaa kaleessaa gaggeesse. Namoota hedduu keessatti konfiishinii uumame wayitu jira. Maaliif yoo jennu taate opiniyoon maqaan opiniyoo jedhuu fi badhaadhinni biltsiginnaa jedhamu biltsiginnaan kan jennu kan naannoo Oromiyaadhaa akka hin jirre nutti agarsiisa guyyaa kaleessaa. Hubadhaa waan isin jedhu biltsiginnaan naannoo Oromiyaadhaa hin jiru. Maqaatu barraa'ee jira malee prosperity party hiree uummata Oromoo miliyoona 70-60 olii kan murteessu dantaa uummata Oromoo hofillee kan murteessu dantaa biltsiginnaa dantaa guutuu nama dhuunfaa tokko jechuudha. Jaarmaya biltsiginnaa badhaadhinni wanni jedhamu hin jiru. Akka hin jirre taa'ee danda'a guyyaa kaleessaa sitti meeqan. Koree giddu kaleessa biltsiginnaa naannoo Oromiyaa keessa taa'ee muudama guyyaa kaleessaa quban qabnu hin beeynu eenyutu muude eenyutu jara kana dhiyeesse eenyutu jara kana file jechuun dhugaa isaati haqa taa'ee dhugaa jedhe
quban qabu ka jedhillee dhugaa quban qabu maaliif odoo taayeen quba qabaate Shimallis Abdiisaa quba qaba Addisuu Araggaa quba qaba Shimallis Abdiisaa fi Addisuu Araggaa qixxeessaa taayee dandaafan hati qaxxaa guddatu wal dhiyeenya qabanii eenyu akka muudamuuf deemu eenyu akka ta'u jalqaba pilaanii jedhanii lafa kaatan jira garuu namni dantaa ummata Oromoo Oromiyaa caffee Oromiyaa guutu murteessu nama tokko innis Abiyyi Ahmad namicha jedhamu Abiyyi Ahmad ammoo abukaattoo qaba abukaattoo isaa Fiqaaduu Tasammaa jechaan itti gaafatamaa waajjira dhaabaa Prosperity Party naannoo Oromiyaa naa qabadda namicha bara darbe qurxummicha qabuuf bishaan goysuu qabnaa namicha jedhe jechuudha baaru mincuu baara goysuu qabna jedhe garte qurxummicha qabuudhaaf waraana bilisummaa Oromootii fi uummata Oromooti qurxummicha qabuuf baarri goquu qaba namicha jedhe gartanii Fiqaaduu Tasammaa namicha jedhamutu Abiyyiin isaa fi Abiyyitu lamaan kanatu Oromiyaa bulchaa jira jaalatanii jibbitanii Shimallis Abdiisaa waan guyyaa kaleessaa Abiyyi Ahmadii fi Fiqaaduu Tasammaa masaraa Minilik keessa taa'anii maqaa kaadhimamtoota kan muuxannoo qabaate dhiise akka ofii isaaniitti barbaadan warroota akka isaan barbaadanitti isaanii dalagu isaaniif ajajamu eenyuuf Abiyyiif ajajamu Fiqaaduu Tasammaatiif ajajamu warroota ajaja isaanii fudhatan humna haaraa fidatan akkuma asiin dura tiim lammaa rukutanii tiim qicime fidatanitti tiim Shimallis fa'aa fidatanitti har'allee Oppidoo keessa rakkoon guddaan rakkoon hamaan akka jiru hubadha walamantummaan akka hin jirre walquba qabaachuun akka hin jirre afaan Oppidoo Abiyyi godheen akka inni deemaa jiru Oppidoo wani badanii jechuudha afaan godhee Abiyyi akka deemaa jiru sirriitti irraa hubanna guyyaa kaleessa jechuudha walgahii guyyaa kaleessa irraa yeroo taayee danda'an adeemsa jedhee gaafatee itti gaafatamtu mana marii bakka bu'oota caffee Oromiyaa afayaa'ii kattaati yookaan afayaa'iidhaan beekamu afaan yaa'ii jedhe afaan yaa'ii jechuun baay'isoo afaan yaa'ii jechuun harargee bira yoo kadhatu taate afaan yaa'ii jechuun nama rakkoo yookaan lolu nama yaa'ii rabshaa buusu gartanii afaan yaa'ii jedhanii afayaa'ii beeka afaan yaa'ii fi afayaa'iin addaan jiraachuu dhabuun mala sun gaafii natti ta'ee ture garuu taayee danda'a adeemsa jedhee gaafatee namni bakka kana muudame nama seektara tokko hogganeen beeyne nama muuxannoo qabne dandeettiin qabne muuddanii kan akkamitti nu quban qabaatiin pirezidaantii naannoo Oromiyaa kan shuumu kan filatu akka taayeen jedhetti seera bar adeemsa keessatti adeemsa seeraati Fiqaaduu Tasammaa maal jedheen taayee danda'a adeemsa mana caffee Oromiyaan beeku jedhanii bar gaddalaw hin ajjeese hin salphise dirree gubbatti isa salphise harka baasee taayee danda'a adeemsa mana caffee Oromiyaan beeku jechuun xalayaa shuumamuu san kan barreessee Abiyyi wajjin masaraa Minilikii fidee Shimallis Abdiisaa quban qabuuti maqaa namoota yaamuyyuu hin beeku bar Shimallis naamana warra kalee yaamaa olisan keessaa cinaa ol warra inni maqaa jaraallee hin beekne bifaanillee jara argee hin beekne irra baay'een isaanii already tiimii Abiyyi uumatee jira caasaa mataa isaa kan gartee taayeen faan quban qabne kan Shimallis Abdiisaa fi Addisuu Araggaa faan quban qabne maqaadhaa hin nyaatanii borcii dhiibanii ruurii isaanii dhiibanii deemanii hidhoon kee garuu jarri boolla jalaatiin warroota xiyyitii ta'e kan isaanii ajajamu ijaarratanii caasaa deemaa akka jiran irraa hubanne jechuudha. Gaafa Fiqaaduu Tasammaa abtaayee danda'a seera adeemsa caffee Oromiyaadhaa hin beeku jedhu taayee danda'a kun nama akkamii si jechise jechuudha. Taayee wanni jennee jedhe garuu dhuga pirezidaantii kan filatu caffee Oromiyaati. Caffee filata. Pirezidaantii garuu ka uummata caffee Oromiyaa hundaa file xalayaa takka qofa Abiyyi barreessee file Fiqaaduu Tasammaa itti gaafatamaa waajjira dhaabaa file jechuudha. Dhumatee bara kun illegal seeraan ala kun waan addunyaarra hin jirre kun abbaa irrummaadha kun ambaagannanaawii siraata his international dictator his crime seeraa fi heerri caffeetii miti wanni jedhamu hin jiru kana durriyyee nuun gootu waan durriyyee kara deemtuun hin goone ummata irra godhaa jiran taayeen mana keessaa gaafate pirezidaantii caffeen Oromiyaa filata
achi booda ammoo pirezidaantiin kaabinee filataa jechuudha. Kaabineen ni filatu kun manni raggaasisa. Warroota fakkeenyaaf manni caffemmaan kun warra pirezidaantiin dhiyeeffate kana caffeen Oromiyaa yoo morme in shaarama jechuudha. Taayyee Dandaa fakkeenyaaf hololaa fi maarree irratti muudadhee jira jedhee Shimallis Abdiisaa yoo lallabaaf muudate lallaba isaa kana barbaannu gurra nu duuchaa jedhee caffeen Oromiyaa harka baasee yoo hin barbaadu jedhe Taayyee Dandaa in shaarama jechuudha. Seeraa fi heera adeemsa caffee paarlaamaa fi sadarkaa idul addunyaa biyyoota paarlaamentarii siistamiidhaan bula keessatti waan jiru kun normaal. Garuu guyyaa kaleessaa wanti nu hubanne tokkoo fi baranne tokko maalidha? Oppiidiyoon keessisi hoffee akka ta'e qafoo akka ta'e akka isaan wal quban qabne waan murtaa'u eessaa akka murtaa'u akka quban qabne beekan jechuudha. Taayyee Dandaa Shimallisiin gabara. Yaa Shimallis waan kana akkamitti natti ni mina. Hagarra anuu quban qabu. Innaa eessa dhufe na kun eessa dhufe yoo jedhu maal beekan Taayyee ajaja olii dhufe. Ajajni olii kun eessa dhufe? Abiyyiin natti gadi erga kan godhu. Yookaan biyya hoggante yookaan takka mataa keessan isin dheessii fi ta'u isin hidhannuun jedhe. Kana caala maal godha? Sodaa hidhaa, sodaa qawwee, sodaa jinnii doorsisaan uummata biyya bulchuu jechuudha. Oppiidiyoon gabaabumatti wanni irraa hubanne warra doorsisaan biyya bulchuu fi salphina guddaa uummanni Oromoo akka sabattuu keessa jiru kan irraa hubannu jechuudha. Akkamiin Abiyyiin tokkichi namni dhuunfaa tokko dantaa saba uummataa gana go ummata guddaa kana murteessa. Okay, Taayyee Dandaa koree giddu galeessa Oromiyaati. Hayyee warroota godina dhiisa yuko godina aanaa maaree dhiisa biyya faranjii keessatti bare bulchaan gandaa kabaja guddaa qaba. Respectii guddaa qaba. Ummata isaatii birattis kabajaaf jaalala qaba. Dhageettii qaba. Haga sadarkaa mootummaa federaalitti maal bulchaan godina takka hanga sadarkaa federaalatti kabaja qaba, dhageettii qaba, hin doorsifamu. Seeraa fi heera biyyattiin tumteera dhaabbatee deema. Itoophiyaa keessa seerri hin jiru akka seerri hin jirre guyyaa kaleessaa arginee jira nu agarsiisee jira jechuudha. Kana jechuun maalidha? Har'allee deebi'anii barruu garaagaraa barreessuun if jajjabeessuun akka gartee isaan jidduutti qaawni tokko uumaminitti har'allee jaarmee saniif akka kaleessa qabsaa turanitti har'allee qabsaa of fakkeessuun hamilee itti godhanii of shawwaduudha. Isinii himna jiran Abiyyi Ahmad jechuun he is a dangerous. Yeroodhaaf isinitti fayyadama akka saamunatti gaafa isin dhumtan ammoo qoshashaa keessatti zibaalaa keessatti isin darbaa jechuudha. Kana beeka qaamni beektanillee maal wanni isinitti hin jiru waan amma dura ta'aa agartanii Abiyyi Ahmad osoo namaa ta'e odoo namaa tole Lammaa Magarsaa diretti hin gatu. Xayyibaatiin dirree gubbatti hin gatu isinitti maati. Zibaalaa keessatti hin darbu jira. Jara bara akka zibaalaa keessatti darbee lakkaa. Tiim Lammaa guutumaan guututti Dr. Milkeessaa fa'aa dabalatee faayirin godhu ture. Xiqqollee ta'u rispeekt godhee aangoo qulfii sanirraa kaasee bakka wayii yookaan kantiibaa manaamin bakka wayii gartee kakkaa. Warra dhugatti barate amma Dr. Milkeessaan doktorummaa isaa biyyii beeka kenneef Oppiidiyoo bilisiginnaa miti. Baratee qo'atee riisarchii dalagee filate ifaajee jechuudha. Har'a si baay'eessaniin biyyaan baadhee uummata adii barsiisaa jira. Isin gara kanaaf namni tiima jijjiiramaa wareegama gurguddaa kafalee obboleessa kiyyaatti na dura aane jedhee obboleessa achi kaa'e hin ta'in anaanaa ta'a jettee yaalin. Hololaa fi saba Oromoo kana qoqqooduudhaaf shira isin halkanii guyyaa xaxxan bolola isin ooftan jibbiinsa summummaa isin saba kana uummata kana amantaa fi kutaan qooduudhaaf facaastan Oromoon sirri bareechee beeka. Guyyaa eeggata malee wanni hunduu guyyaa eeggata malee maaliif mootiin namni mootii ta'ee addunyaa kana harka gaafa du'uutti bulchee hin jiru. Keessattuu Afrikaa keessa jal'i hin jiru. Umar al-Bashir illee aangoosatti mootummaa abbaa irreetii waggaa 100 jiraadha aangooti ilmaan kiyya dhaala jedhee yaadaa ture dhiisee biraatan. Husni Mubaarak illee akkasuma biyya Masriin beektanii miti. Gaadhaaf illee laala ilmoo kiyyatti dabarsa aangoo kana jedhee eegaa ture garuu dhiisee biraateen. Har'a ammoo Itoophiyaan haala mijataa akkasii keessa hin jirtu. Biyya karaa lakkuu gubbaa jirtu.
biyya takkaa diigamuudhaaf takkaa akka biyyatti ijaaramuudhaaf filannoo lama keessa seentee jirtu jechuu Itoophiyaan. Adeemsi Itoophiyaan itti deemaa jirtu adeemsa wal waraansa walii keessa jirti. Biyya yakki waraana gurguddaan keessa raawwatamaa jiru. Biyyi yeroo amma siyaasaan haa ta'u, dinagdeedhaan haa ta'u, hawaasummaan haa ta'uuti addunyaatti yaaddoo taate addunyaan cinqii keessa seenti sababa Itoophiyaa. Addunyaa kanarraa Itoophiyaa, Afgaanistaan, Yamanii kan eeggadda Yuunaayitid Neeshinii gubbatti illee yaaman. Kan addunyaa gubbatti yaaddoo taatee jirtu. Biyyi tun akka biyyatti itti fufti moo hin diigamti. Wal waraansi naannolee lamaanii kun akka naannolee biratti babal'atee biyyi tun akka biyyoota Ruwaandaa fakkeenyaaf akkasitti akka wal waraanne sodaa guddaa addunyaa keessatti uumee jira. Adeemsi mootummaan Abiyyi deemaa jiru. Abiyyi mootummaa abbaa irree akka ta'e addunyaan akka gaariitti hubattee jirti. Waraanni bilisummaa Oromoo Waboon addunyaa biratti wanni inni beekamtee argatee maali? Waraanni bilisummaa Oromoo Waboon qeerroo kaleessa jijjiirama humna jijjiirama kana fide. Wareegama qaalii kaffalee qabsaa'ee jijjiirama kana fide. Har'a garuu karaan itti cufamee dirree siyaasaa keessaa dhiibamee faayar waan ta'eef gaara seenee jedhe seenetara Ameerikatu jedhe mootummaa Ameerikatu jedhe. Kana jechuun namni kun kaleessa yeroo mijataa tureef karaa nagaatiin qabsaa'e jijjiirama fide abbaa jijjiiramati. Abiyyi akka qabsaa'e addunyaan bareechite miti. Abiyyi guyyaa takka karaa dhufeen beeku. Guyyaa takka mootummaa TPLF Ihaadigirratti mootummaa Ihaadigirratti dhiibbaa takka godhee hin beeku Abiyyi. Yoo ergame yoo ari'an ammoo asiin paartii Amaaratti galuuf xalayaa galfatee Amaarillee qeebaluu diddee baadan jechuun ariite malee guyyaa tokko qabsoo uummata Oromoo kanaaf jijjiirama kanaaf wareegama kam kafalte. Eessatti hidhamte? Eenyu wajjin tolchitaati? Baqqala Garbaa faayidaa turanii bara. Mararaa faayidaa turanii wareegama kaffalaa turanii Dajanee Xaafaa Addisuu Bullaallaa gootota meeqatu hidhaa ture. Qeerroo meeqatu wareegame. Hin beektu addunyaan bareechite waan beektuuf har'a waraana bilisummaa Oromootiif addunyaan beekamtii raayit godhe jechuudha. Waraanni Tigraay Defense Force addunyaa biratti beekamtii qaba, kabaja qaba. Waggaa 30 yeroo biyya san bulchu abbaa irreellee tokko seeraa fi haga tokko fakkeessuuf illee ta'u biyya san guddisuu keessatti dippiloomaasii uumuu keessatti addunyaa waan jettu caqasuu keessatti deemaa Somaaliyaa dhaqaa loluu keessatti waan akkanaa godhuu keessatti of ta'anillee ala ta'anillee liqaa garagaraa guurrachaa uummata hiyyeessa takka nyaatu kana lama nyaachifna jedhanii qabsaa turan dhugaa dhaguun. Abiyyi ammoo lamii uummatuma lama nyaatu sanuu takkatti illee deebisee san bira dabarree daabboo takka haga daabboo takka qofaan oolutti haga jennutti biyyi tun hin diigamtu. Namni biyya diigaa jiru eenyutu biyya tana diiguu barbaada? Namni diinni biyya tanaa biltsiginnaa caalan jiru. Diinni uummata Oromoo biltsiginnaa caalan jiru. Diinni Itoophiyaatii fi diinni mootummoota addunyaa guddaan Itoophiyaa keessa kakka biltsiginnaa jiru. Maaliif addunyaan irra TPLF wajjin dhaabbatti? Sirri dhaabbachaa jira. TPLF xayyaara irra meeshaa meeqa buusaa jira? Meeshaa xayyaara raadaarii Abiyyi quba hin qabne qaboo hin beektanisi. Ameerikaafan meeshaa teknooloojii waraanaa meeqa buusaa jira? Asii ammoo Abiyyiin qoqqobbii irra kaanii meeshaa waraanaa takka akka hin bitanne hamilee isaan cabsaa jiran mudhiitti qirixxetti hamilee biltsiginnaa hamilee Abiyyiin addunyaan Ameerikaan daaraa godhaa jirti. Asiin ammoo yaadadhaa gaafa Osama Bin Laadiniin Ameerikaan ajjeesuuf deemtu biyya Paakistaan keessa helikooftoroonni kumaandoon Ameerikaa seene mootummaan Paakistaan quba qabu raadaarii ala barisan jechuudha. Raadaariin qabu ima naannaa malee isaan kanneen argatu. Har'allee akkasitti raadaarii ala telefoona intarnaashinaala kana meeshaalee ammayyaawaa kana akkanatti roobsaa jiran uummata Tigraay. Maaliif? Dhugaa falmachaa jiran haqa falmachaa jiran. Ati shororkeessaa hojjettan addunyaan ammoo isittu sirriidhaa biyya shororkeessaa jechaa jirti. Waraanni bilisummaa Oromoo salma jechuudha. Addunyaa biratti beekamtii qaba. Dhageettii qaba. Bifa irratti deemaa jiruun biyyi Itoophiyaa hoggansii fi waraanni adda bilisummaa Oromoo kan Oromoo Liberation Army inni jedhamu sun yoo keessan jiraanne biyyi sun hin ijaaramtu addunyaan hin beekti. Biyyi sun biyya taatee itti fuftuu hin beekan. Kanaaf addunyaan maal jetti? Namicha kanaan aangoo gadhiisiti yookaan ammoo hidhamtoota siyaasaa hiiki araara buusi waliigaltee biyyoolessaa godhi. Abiyyi kana godhuu hin danda'a garuu yoo godhe aangoo gadhiisa immoo atama. Kana waan beekuuf haga daabboo takkaa fi nama tokkoof xiyyiitiin tokko nuufutti lola dhaabnuu jedhee
lola jira bi dinagdee biyyattii laamshessee daaraa godhee qaala'insa jireenya samii keessa jira ummanni Itoophiyaa bu'aa jira lammiin Itoophiyaa bu'aa jiran lammiileen Itoophiyaa beelaan dhumaa jiran qaala'insi jireenya infleeshiniin dinagdee importii ekspoortiin biyya Itoophiyaa keessa dhabamee investimentiin addunyaa dhaabbatee biyyi investimentiin qabne biyyi dippiloomaasii hin qabne mootummoota addunyaa baankilee addunyaa wajjin biyyi hiyyeettiin dhumarra jirtu maal taati daaraa taati kanaaf akka Isaayyaas Afwerqii ta'ee Abiyyi biyya bulchu nama tokkoof jedhee angoo dhuunfaa isaatiif jedhee nama biyya diigu addunyaatti Abiyyi mala garre kan waraana fichisiisu ilmaan miskiinanii fichisiisu kamilli meeqarraa muramee hospitaala keessa ciisu deemanii birrii 200 kennanii suuraa wajjin kaanii post godhan kana nama biyya qabsaa'u yeroo lagar mattaagan kana ummata ofiitiif qabsaa'uu fi birmadummaa biyyaa tiksuun kana ilma hiyyeessaa milli murame wajjin deemtee suuraa kaatee post gootee siyaasatti nagadachuuf milli isaa irraa murame sun qaamni hidhate sun hin deebi'uuf hima miileen osoo kenniteef hin deebi'uuf kana beeku qaba dargaggoon biyyattisanii angoo nama dhuunfaatii fi dantaa gartuu illiitii tokkootii fi iristii namaa eegsisuuf jecha biyya diigamti namni kumaatamaan lakkaamu buqqaa shamarran gudeedaman ijoolleen xixiqqoon abbiistaan ajjeefaman haadha duratti reeppitaan harka duubatti hidhanii xaffaranii addeessaa baharatti lagatti darbaa jiran kan addunyaa guututti riisachii irratti dalagaa argaa jira waan nu qofti arginu miti addunyaa guutuun mootummoonni addunyaa waan ija isaaniitiin argan waan nu kijibaa jirru miti kun kanaaf dhaloota keenya keessatti bara waggoota lamaan darban kana waggaa 30 kun umrii keenya 30 jennee takkaa agarreen beelu dhaloota keenya keessatti biyyi Itoophiyaa kasaaraa siyaasaa kasaaraa dinagdee hawaasummaa buqqa'iinsa balaa rakkoo boo'icha gadadoo dhumaatii wanni silaa yakka addunyaa kanaa ta'e hundi kan biyya san keessatti raawwatin jira Itoophiyaa keessatti jira injiru kanaaf ummanni keenya kana hubachuudhaan kana arguudhaan kana dhageeffachuudhaan hubannoo keessa galchuudhaan ammas qabsoodhaan qofa gaafiin keessan deebi'a qabsoodhaan qofa mootummaa jaarrachuu dandeetta kana godhuudhaaf ammoo wareegama diinagdee kaffaluu si barbaachisa wareegama hamiilee kaffaluu si barbaachisa yaadaan diinagdeedhaan waan hundaan qabsoo keessatti hirmaachuu fi daranuu mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo jabaate tana humna itti horuu hamilee itti horuu lubbuu jaba itti horanii qabsoo bilisummaa Oromoo saffisiisutu nurraa eegama kanaaf ummanni Oromoo yoomuu ni mo'a injifatan ummanni Oromoo ni injifata cuqqurfamoonni yoomuu ni injifatan biyya kamuu keessatti namni kaayoof loluu fi namni nama dhuunfaatiif lolu tokko miti namni amma waraanni Abiyyiif loluu fi namni akka sabboonummaadhaaf lolu tokko miti meeqatu booji'amaa jira meeqa wareegamaa jira obboleeyyantu wal ajjeesaa jira wal fixaa jira ka kana godheennu sirna illiitii nafxanyootu kana godhe Oromoodhaan fixaa ka Tigree ammoo kennan dhumuuti Oromoo fi jinni itti ol guuraa jedhanii biyya Itoophiyaa jedhamtu san keessatti jooqomiinsa guddaa kan fidaa jiru kan biyyattii Itoophiyaadhaa diiguudhaaf bittinneessuudhaaf qarqara gubbaa ga'e kan yakka gurguddaa sadarkaa idil addunyaatti sadarkaa mana murtii idil addunyaatti nama gaafachiisu jenosaayidii war crime isa jennuun reep dubartii gudeeduu isa jennuun haa ta'uuti buqqa'iinsa miliyoonotaan haa ta'uuti itti gaafatamummaa guddaa kan qabu kan biyyattii san bulchaa jiru Abiyyi Ahmad kan yakka kana hunda raawwate isa kan biyya diigaa jiru mootummaa kana kan itti gaafatamullee mootummaa kana namni biyya Itoophiyaa diigna jedhee qabsaa jiru tokko hin jiru Itoophiyaan hin battanaatallee ብሎ የሚታገል አንድ ኃይል የለም ከአብይ ውጪ ኢትዮጵያ ካልፈረሰች ብሎ እየታገለ ሌት ተቀን ህዝቡን ሰላም እያሳጣ ያለው መንግስት ቢኖር የአብይ መንግስት ነው ከኡመተ ነጋዶ ይሪበለው ሳዲ ደሚ አፍሩ በአገሪቱ ቲቪም ጋዜጣም በሁሉም ነገር ወአመራን ሐራም ምን እያየን ነው ጦርነት ሰበካ ሎላ ጦርነት ስልጠና ምናምን ሳዲ ደሚ አፍሩ ምናየው እሱ ነው ስለ ፍትህ ሰምታችሁ ታውቃላችሁ ስለ ውይይት ዋይ መሪ ዋይ ነገኛ ተካ ቲቪ ኢትዮጵያ ሞቱማን ኩንዱበቱ ደገተኒ ስለ እርቅ ዋይ አራራ ሞቱማን ኩራሶ ደገተኒ ኑፊ ላሜው ደገተኒ ዋይ ተስገቢ ዋይ ነገኛ ዋይ አራራ ሞቱማ ከራሶ ገተኒ ስለ ጦር ብቻ ሀገር ለመበተን ሌት ተቀን እየሰራ ያለ መንግስት
ወንድምን ከወንድም እያጋደለ ያለ መንግስት፣ ወንድምን ከወንድም ጦር እያማዘዘ ያለ መንግስት ዓለም ላይ ቢኖር አብይ ነው። ኢትዮጵያ አትፈርስም በሚል በውሸት በሬ ወለድ አነጋገር አገርን እየመራ ያለ አብይ ነው። አገርን እያፈረሰ ያለው ግን እሱ ነው። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊቱም ቢሆን የትግራይ ህዝብ ነጻነት ሰራዊቱም ቢሆን ሀገርን ለማፍረስ ሳይሆን ኢትዮጵያን ለመገንባት እየታገለ ያለ ኃይል ነው። ሁላችንም እኩል በአንደኝ የምታይ ሁላችንም አብረን ተቋርሰን እኩል የምንኖርባት ትክክለኛ ፍትህ እየሰፈረባት ሁሉም በቀዩ ላይ የቀይ ባለቤት ሆኑ፣ በንብረቱ ላይ በሀገሩ ላይ የሀገር ባለቤት ሆኑ፣ ራስን በራስ አስተዳድሩ፣ የራስን ድል በራሱ ወስኖ እንደ ብዛቱ እንደ አቀማመጡ እንደ ኢኮኖሚ አስተውጾ የሚገባው ስልጣን አግኝቶ እዛች ሀገር ላይ ሁሉም ሰው እኩል እንዲኖር ነው እየተከለ ያለው። ስለዚህ ከናፍ ከናውን ደውበቹዳን ወበኖ ከስ ገልቹዳን አኩማ ኢሲቲሜ አኩማ ኢሲቲዋ ጅሩቲ gootota ta'e lala gootota tanniintu tanniin irraa horamne jechuudha. Arra Baqqalaa Garbaa ilmaan isaanii ilmaan Baqqalaa Garbaa haga nu dhalannee hagana geenyerra yeroo inni hidhamu yeroo inni dararamu argaas geenye warra arrallee aarsaa kafalaa jiru. Haga Jawaar Mammaffaan Baqqalaa Garbaa faan abba mafedhe yoo ta'uti dantaati xiqqishuudhaan amma angoo argatanii biltsiginaa keessa jiraachuu osoo danda'an garuu dantaa sabaa hin sharafnu hin gurgurru saba kana hin gannu sabni kun dhugaa qaba haqa isaa kanaaf wardiyyaa tana bukaatoo taana jedhanii dhugaa saba kana waan lallabaniif waan dhugaa saba kanaatiif aarsaa kaffalaniif har'a hidhamaa jiran tumamaa jiran turchiidhaa jiran har'a saayikooloojii isaanii miidhaa jiran garuu isaan warra akkasitti miti abiyyi faadhu akkasii yaadan har'a isaan bakka dhugaa jiran har'a dhiiga kamiirraayyuu bilisa isaa har'a biyya Itoophiyaa ijaaruu keessatti aarsaa kafalaa jiran jarri abiyyi garuu Itoophiyaa bittinneessuu fi diiguu keessatti aarsaa kafalaa jira abiyyi. Immaajii yaada loojikii yaada namni addunyaa guutuun araara buusii araaranii hidhamtoota gadhiisii didee ammallee na gadhiisaa na qaba biyyi tun diigamtu malee jiru abiyyi malee nu jira meeqa qabamtu jira hin jiru jechuudha. Kanaaf gootonni keettas mana dhaatii ni baatu. Mootummaas ni taatu naamana. Dhugaa qabdan haqa qabdan. Dhugaa keessattu jallatee Itoophiyaa dhiiga boochisaa jira. Haqa keessattu jallatee Itoophiyaa dhiiga boochisaa jira. Gatii kaffalchiisaa jira. Eenyu gatii kaffalchiisaa jira beektanii? Haqni Hacaaluu, haqni Jawaar Mammaffaan, haqni dhiiga qeerroo fi lafee uummata Oromoodha. Lafee qeerroo Oromoodha. Biyya Itoophiyaa jedhamtu san Itoophiyaa የምትባል ሀገርን ዋጋ እያስከፈላት ነው አብይን አንድ ሰው ፐርሰናል nama dhuunfaa tokko ka jireenya jiraatu gatii guddaa kafalchiisaa jirtu akkamii gatii kafalchiisa Itoophiyaa lammii biyyattii cufa gatii kafalchiisaa jira dhugaan haqni uummata Oromoodha jallatee jechuudha akkamii kafalchiisa okay duraanatiin qarshii 5,000 nyaattaa jireenya giddu galeessa jiraatta mana kiraa duratti kafaltu har'a dabiliin sitti dabalee jira ishtirasa sammuu sitta nyaanni ati duruu bitattu dabiliidhaan dachaan sitti ida'ee jira qaala'insi jireenya kunu gatii si kafalchiisaa jira jechuudha. Isin wareegamaa fi gatii eegan lubbuun namni tokko du'uu fi ajjeefamuu qofa ilaalidha. Jireenya kamuu keessatti gatii ilmi namaa bifa garaagaraatiin waan adda addaatiin kafala. Haqni Oromoo jallatuun Jawaar faan hidhamuun Baqqalaa Garbaa faan hidhamuun biyya Itoophiyaa jedhamtu san akka lammii akka mootummaatti abiyyi hindi isaa gatii isaa lakkoofnee yuuftuu hin dandeenyu wanni inni kafalaa jiru jechuudha. Silaa inni akkasatti Jawaar faan hidhee Hacaaluu ajjeesee Oromoo fi qeerroo fi jinni dhabamsiisee ammallee noobeelii lammaffaa fudhatee mootii addunyaa jedhamee harki dhahamee fi jiraachuu ture fedhiin Abiyyi Ahmad. Har'a garuu sun hin danda'amne. Rabbiin Oromoo dhugaa Oromootiif ijaa jira lallabaa jira nuuf falmachaa jira. Lammii Itoophiyaa kamuu gatii kaffalchiisaa jira. Kaabinee fi kaadirarra gaafoon jijjattu kana laayina. Irra baay'inaan jireenya giddu galeessa akka qabu qotee bulaa irraa eegaliiti. Daldala irraa eegaliiti.
dafqaan bularraa eegaliiti hundi lammiin Itoophiyaa gatii kafalaa jira. Gatii qaala'insa jireenyaa ta'u gatii saayikooloojii haa ta'uuti waan lolaa kana xoornatuma kana dhagaa haga yoom deemna ka jedhee ifatu meeqa jira. Sunuu aarsaa nama kaffalchiisuudhaaf bara. Waa'ee nageenyaa yoom biyyi tun haasofti. Yoom nagaan gabbaanee biyyi tun dalagattee jiraatti. Yoom biyyi tun akka biyyatti itti fufti. Hin jigdi moo hin jigduu? Waan nurra jigdi nurratti hin jigini yaada garaagaraa keessa seenuu jechuun wareegamaa fi aarsaa kaffalu. Aarsaan taane wareegama hin barbaachisne kaffalaa jirta. Akka nama dhuunfatti. Ka kana hunda sitti fideennu dhugaa Oromootu jallate. Haqa Oromootu dabe. Kanaaf biyyi Itoophiyaa akka lammiitti illee haa ta'u akka biyyatti haa ta'uuti akka mootummaa abbaa irratti illee biyyattii guutuu deemuun baay'ee as laqqasaa jira. Dhiiga boocisaa jira. Kana naa qabaddaa. Har'a hiyyeessa meeqatu har'a jireenya dhabe. Kakaleessa zayitii meeqaan bittu sukkaara meeqaan bittu har'a meeqaan bitaa jirta. Kiraa manaa meeqa kaffalaa jirta. Kakalee gabayaadhaaf gabaa yoo hin beektanii biyya keenya keessa gabaa torbaanitti faa yeroo lama jira. Abbaan warraa ishii qarshii 50 yookaan 100 kenna. Yeroo nu dur biyya turre sanitti hin beeynaa irra baay'een hawwaliin kenna shamarran biyya keenya irra baay'een isaanii haadha manaati ilmaan guddisanii jaarsumatu bobba'ee kanaaf qallee dalagu ka waajjira dalagu ka qotatee kamu mana bulchuu abbaa har'a abbaan ilmaa 5-7 qabu ilmaan isaa kan akkamii torochaa jira wareegama guddaa kaffalaa jira aarsaa guddaa kaffalaa jira. Kakana hunda isa boosis kam maali dhugaan Oromoo jallachuudha haqni Oromoo jallachuudha kan ka'e har'a addunyaa hundi mootummaa kana birmattee mootummaan kun mootummaa miti mootummaa gartee addunyaa hundi ajaa'ibdee har'a dur gabaa qarshii 50 kenneef har'a 500 kennaaf jechuudha. Kuma kennaaf jechuudha. Galiin inni argatuu fi baasii wacii inni baasuu fi jireenyi isaa kun yoo waliin madaalle infleeshin uumama jechuudha. Infleeshiniin dinagdeen uumamu kun yaaddoo mataa yaaddoo sammuutti ta'a jechuudha. Itoophiyaa keessattuu magaalaa gurguddaa keessa Adaamaaf magaalaa akka Adaamaa, Direedawaa, Harar, Jimmaa, Shashamannee fa'aa, Finfinnee fa'aa fudhadha. Oromoon irra baay'ee magaalota kanneen keessa jiraatu ka gartee ganda baadiyyaarraa dhufee hojii mootummaa dalagu meeqatu jira. Ka maatii qabu, ka jaartiin hin dalagne, ka ilmaan isaa guddifatu, ilmaan isaatiif barnoota kafala, ilmaan warra dhukkubsatan maallaqa kafala. Biyya alaa kana siistama jiru tokko siin tima biyya faranjii kana. Siistamni biyya faranjii jiru kun inshuraansii qaba namu. Dalagaa qabaattee qabaachuu baattee inshuraansii yaala qabda. Bilisaa yaalamta. Bilisa maaliifi yeroo 5 miliyoona 5 hin taane doolaara miliyoona 5 doolaara miliyoona 10 maan taane Awurooppaa kana keessa atiin baqataan har'a dhufte maan taane har'a biyya tana dhufte eenyummaa keetuu isaa akka dhufte ati dhufte yoo hin beekin hin yaalamta. Maallaqa takkaan alatti bilisaan alatti kasi yaalu hennu qaama waan kana kafar godhu jira. Hospitaala saniif, doktora saniif, kan dhuunfaatiif, kan mootummaatiif inshuraansii farsiishamuun jedhama. Inshuraansiin fayyaa waan kana kafar godha. Siistama isaan biyya isaaniitti ijaaratan jechuudha. Fakkeenya isinii maati? Waan yaalaa ijaartu. Har'a namni tokko yoo dhukkubsate Itoophiyaa keessatti qoricha birrii mallaqa meeqaan bitamee rabbii keessanii jedhaati. Hospitaala yookaan har'a ciisu taate Hawaasaa dhaqee, Finfinnee dhaqee, Direedawaa deemee, baadiyyaarraa yoo dhaqee mallaqa meeqatu har'a hospitaala saniif yaala saniif nama kana barbaachisa. Namni kun biyya san keessa inshuraansii qaba, garantii qaba. Yoo maallaqa qabaanne maal ta'a? Hin du'a. Maatii sabbitti nawa. Waan qabu gurguratee dirree gubbatti ilmaa isaa wajjin hafa. Siistamni caasaan mootummaan fi biyyattiin sunuutti ijaaramtayyuu dhukkuba tokkoffaa. Dhukkuba isiinuu kaansarii. Kanaaf yaalamuun biyya sanitti yaaddoo sitti ta'a. Jireenya wanni qonqoo nyaattu yaaddoo sitti ta'a. Awurooppaa biyya Awurooppaa ilmi namaa waan nyaatu yaadu. Dhugaa sitti maami mana galuu bakka bultii waan bu'uuraalee jedhame kana ijaartu. Bishaan dhugaatii ifaa maarree intarneeta maarree wanni biyya faranjiitti ati yaaddu fakkeenyaaf mobaayila gaarii fa'aa bitachuu konkolaataa expensive ta'e jireenya leegzarii jiraachuudhaaf yoo ta'e malee ilmi namaa biyya kanatti ati narra dhufte hin jiraattan adii qixa jiraatta kiraa manaa kafaluu ijaaddu waan hedduu sirraa kafar godhee jira biyya keenya keessatti har'a ka Direedawaa keessa jiraatu ka agartee dhalataa magaalaa saniyyuu ta'e mana jireenya hin qabne ka mana kiraa keessa jiru meeqatu jira mana kiraa kana maallaqa meeqa kafala ilmaan isaa yoo dhukkubsatan meeqa kafala nyaataaf dhugaatii jira uffata jira norma ilmi namaa tokko jireenya waan isa barbaachisu qullaawee deema ilmi namaa hiraaraan jiraachaa jira biyya Itoophiyaa keessa akka kun hundi ta'uu ka godhe mootummaa Abiyyii fi dhugaa fi haqa uummata Oromoo jaallate kana jechuudha
Haqni Oromoo jallate sun biyyattii akka biyyatti mootummaatti lammii akka lammitti wareegamaa fi aarsaa fi gatii guddaa kaffalchiisaa jira kan jedhurraa haga tokko muuxannoo isinii kennuu fi haga isin hubattaniif jechuudha. Kanaaf bakka jirtanii yoo dhugatti rakkoo kana keessaa bahuu barbaanna. Cinqaa kana keessaa baanee dhugaa karaa dimokiraasiitiin haa ta'uuti haala ittiin gartee ikoonomiin biyyattii dinagdeen biyyattii sustainable ta'u haala ittiin tasgabbaa'ee dinagdeen biyyattiidhaan itti tasgabbaa'ee jireenyi ilma namaatiif haalli inni ittiin mijaa'uu danda'u mootummaa haarawa uumattanii waliigaltee biyyoolessaa gaggeeffattanii adda addummaaf garaagarummaa siyaasaa jiru cina dhiiftanii yoo ka mootummaa ijaarrattan taate malee biyyattiin sun akka biyyatti mootummaa taatee itti fufuu hin dandeettu. Atis jiraattee akka jireenya amma jirtu taphachuu ta'an moo qoshaan yoo ati jiraatte obboleessa keetii yaadi ati yoo irra galii qabaatte ka galii hin qabne miliyoona lakka lakkaamu jiru Itoophiyaa keessa. Namni Itoophiyaa keessatti jireenya gaarii jiraatu parsantii 10 hin qabu. Parsantii 60 qotee bulaadha. Ka beekameyyuu qotee bulaan jireenya akkamii jiraatan beekna. Warri magaalaa keessa jiraatu rakkina akkamii keessa akka jiraatu hin beeknu. Kanaaf biyyattii isa keessatti tasgabbiin akka bu'u nageenyi akka dhufuuf waliigalteen biyyoolessaa akka gaggeeffamuuf hidhamtoonni siyaasaa akka hiikamaniif araarri akka biyya san keessa bu'u nageenyi akka biyya san keessa labsamuuf bakka jirtanii yoo falmattan qofa tokko taatanii akka wal qabattanii yoo kaatan malee rakkoo fi gadadoo keessa jirtan kana keessa bahuu hin dandeettan kan isin jedhu yaada qaba. Galatooma haga tokko haasawaa keeyyaarraa waa hubattanii jirtan jedhee addadhaa naa jiraadhaa isin jaalladhaa kabajamaa isin jechuu barbaada. Egaa warri irreecha kabajaa jirtanillee irree Oromooti. Irreechi mallattoo gadaa fi sirna gadaatii fi mallattoo uummata Oromooti. Irreecha kaa sadarkaa idil addunyaa biyyoota garaagaraatti bifa garaagaraatiin warroota kabajaa jirtan hunda keessan bakka ayyaana irreechaatiin kabaja ayyaana irreechaatiin isin ga'e isin jechuu barbaada. Obboloota kiyya amantaa kiristaanaa hordoftanis bakka guyyaa ayyaana masqalaatiin isin ga'e isin jechuu barbaada. Nuti rakkoon keenya rakkoo amantaatii miti. Rakkoon keenya rakkoo bilisummaati. Rakkinni nu qabatee jiru rakkina bilisummaati. Rakkoo akka ilma namatti jiraachuuti rakkinni keenya. Kanaaf Oromoon tokkummaa keessan bakka jirtan cimsaa harka wal qabadhaa. Ilaalcha adda addummaa fi garaagarummaa siyaasaa qabdanis dhiphisuudhaan wal jaaruudhaan gama furmaata itti deemuu fi biyya tana keessatti akkamitti mootummaa yoo jarrachuu baadhee akka nama tokkottu akkamitti jiraachuu danda'a. Yoo akkamitti falmadhe jiraatta jedheti yaaddeeta. Mucaan bar fakkeenyaaf Arab Spring jedhamuun beektanii miti. Biyya Tuuniyaa poolisiin mucaa timaatima gurguratu kana nagaya sodooginaan beenzila fi gube bar. Mucaan if gube beenzila fi naqee if gube. Jijjiirama guddaa biyyoota Arabaa keessatti fide mucaan tokkichisu. Akka nama tokkotti bar siyaasaan iyyuu miti kun. Jireenya sadoo akka nama tokkotti jireenya dadhabe falmachuu danda'uu qabda. Sin jechuu barbaada. Galatooma.